kabajamtoota, hooggantoota magaalaa, miseensota mootummaa, dargaggootaa fi hirmaattota hundaaf. Har'a akka uummataatti bakka guddaatti dhaabbanneerra. Addunyaan kun saffisaan jijjiiramaa jirti. Magaalaan kamuu guddachuu yoo barbaade yeroo ammaa teeknooloojii irra duubatti hafuu hin qabu. Filannoon hin jiru. Filannoon keenya tokkoof tokko qofa. Dijitaalaayizeeshinii, CPC Cloud fi CPC Digital Card. Sirna haaromsa mootummaa fi hawaasaati. Kun teeknooloojii qofa osoo hin taane carraa haaraa, abdii haaraa fi bu'uura guddina magaalaati. Har'a rakkoon magaalaa keenyaa hedduudha. Tajaajiloonni suuta deemuu, hojii harkaan hojjetaman, carraan hojii dhiphachuu, qabeenya magaalaatti sirnaan itti fayyadamuu dhabuu. Garuu CPC Cloud rakkoo kana hundaaf furmaata ni qaba. Sirni kun dandeettii magaalaa hanga 180 ol guddisuu ni danda'a. Maaliif yoo jenne hojii mootummaa saffisa, iftoominaa fi qulqullinaan gaggeessa. Sanadoonni waraqaadhaan hin barbaachisan, waliigalteen dijitaalaa ni jiraata, odeeffannoon bakka tokkotti ni kuufama. CPC Digital Card immoo furtuu sirna hunda kanaati. Kaardii tokko qofaan eenyummaa ofii ijaaruu dandeessa, hojii barbaaduu fi hojii argachuu ni dandeessa, mana kireeffachuu yookaan gurgurachuu ni dandeessa, waliigaltee seera dijitaalaan raawwachuu ni dandeessa. Kuni hundisaa baayinarii kooda adda addaan ni hojjeta. Koodiin kun akka furtuu sirna dijitaalaa ni tajaajila. Koodiin 4 sirna koompitarii, kilaawudii fi waliigaltee dijitaalaa. Koodiin 25 fi 26 sirna kireeffannaa mana jireenyaa. Koodiin 38 eenyummaa dijitaalaa ijaaruu. Koodiin 39 ogeessota barbaaduu. Koodiin 41 fi 42 carraa hojii uumuu fi hojii argachuu. Kanneen hundi isaanii walitti hidhamanii diinagdee dijitaalaa ni uumu. Dargaggoonni hojii ni argatu, abbootiin qabeenyaa carraa ni argatu, mootummaan immoo qaalii, iftoominaa fi amanamummaa argata. Teeknooloojiin kunis carraa hojii ni uuma, diinagdee magaalaa ni jabeessa, biyya keenyas gara fuulduratti ni ceesisa. Kanaafuu har'a murtii guddaa tokkotu fuuldura keenya jira. Murtiin kunis murtii duubatti hafuu osoo hin taane murtii fuulduratti tarkaanfachuuti. CPC Cloud jechuun abdii dargaggootaa, humna magaalaa akkasumas bu'uura guddina biyyaati. Tokkummaan yoo hojjenne, teeknooloojii yoo amanne gara fuulduratti ni tarkaanfanna. Magaalaa keenyas magaalaa caalmaa dijitaalaa ni taasisna. Haa amannu, haa hojjennu, haa jijjiiramnu.